Information Technology kutaa torbaffaa boqonnaa lammaffaa Computer Hardware. Computer Hardware maalidha akka jedhu gabaabinaan waliin ilaallaa. Lama tuqaa tokko irratti Introduction to Computer Hardware. Computer Hardware kan jennu meeshaalee kompiitara kan itti fayyadamnu kan bakkee irra jiran yookiin kan qaqqabnee harkaan tuqnee ilaaluu dandeenyudha. Warri hardware jedhaman meeshaa tuqamee argamuu danda'u yookiin ijaan ilaallee arguu dandeenyudha. A computer hardware is physical equipment. Physical equipment of computer. Equipmentii bakkee irratti nuti arginudha jechuudha. Kunneen kanneen input device jedhamu jechuudha. Hardware kanneen jennu input devices ta'uu danda'u, output devices ta'uu danda'u, storage, also processing or central unit kanneen jennu kun hardware kompiitaraadha jechuudha gabaabinaan. Input device keessaa wantoota jiran yoo ilaallu, input devicein wantoota hedduu of keessatti hammatee jira. Isaan keessaa input kan jennu kompiitara qabna. Kompiitara nuti qabnu sana kompiitara jiru sana irratti daataa nuti process taasifnu or kompiitara qabnu sana irratti wanta nuti guunnu. Input devices are parts of computer hardware that are used to insert data into computer. Input device gosoota hardware yookiin qaama kompiitaraa bakkeetti argaman keessaa muraasadha jechuudha. Kanneen gara daataa gara kompiitaraatti galchuuf nu gargaaran. Isaan keessaa tokko keyboardidha. Maawuzii keyboardii barreeffama barreessuuf kan nu gargaaru yoo ta'u, maawuziin karsarii ishee kompiitarra haala kanaan jirtu bakka bakkatti sochootu bifa akkanaa akka qabdu jechuudha. Iskaanarii kan jennu barreeffama yookiin suurawwan adda addaa iskaan goonee gara kompiitaraatti kan galchinudha. Touch screen iskiriinii kompiitaraa yookiin immoo kompiitaraa yookiin paadii kompiitaraa keenya fayyadamuudhaan gara kompiitaraatti kan galchinu yoo ta'u, light peniin boca iskiriiptoo kompiitaraaf kalaqame yookiin kompiitara irratti barreessuu nu dandeessisudha. Baarkood iskaanariin ATM'wwan or maashiniiwwan sasalphaa koodiiwwan kaartoonii adda addaa jiran yookiin wantoota adda addaa jiran iskaan godhee gara kompiitaraatti nuuf dabarsudha. Maayikiroofooniin spiikarii sagalee keenya fuudhuun gara kompiitaraatti galchudha. Also kaameraan kompiitara keenya irra jiru suura nu kaasuudhaan or viidiyoo fuudhuudhaan gara kompiitaraatti galcha. Kunneen hundi maal jedhamu? Input device jedhamu yookiin meeshaalee qaqqabamuu danda'an kan bakkee kompiitara irra jiranii fi daataa keenya gara kompiitaraatti galchuuf nu fayyadanidha jechuudha. Isaan kun input device keessaa tokkodha jechuudha. Keyboard is the most and widely used input data device for entering into a computer jedha. Keyboardiin daataa gara kompiitara keenyaatti akka galfichinuuf lakkoofsota A hanga Z jiranis haa ta'u, numeric nambarii kanneen 0 hanga 9 jiran akkaataa nuti itti gara kompiitaraatti galchuudhaaf fayyadamnu yookiin immoo odeeffannoowwan harka keenya jiran kompiitaratti galchuudhaaf bifa nuti ittiin fayyadamnudha jechuudha keyboardiin. Mouse is another important tool. Baay'ee meeshaa barbaachisaa ta'ee fi for communicating with computers. Kompiitara keenya wajjin wal quunnamuudhaan tajaajila keenya akka si'ataa ta'u kan nuuf taasisudha jechuudha. Commonly known as pointing device. Eertuu kan nuti jennu yookiin immoo kompiitara keenya wajjin wal quunnamuudhaan akka nun tajaajila barbaachisaa ta'e saffisaan raawwannuuf kan nu dandeessisudha jechuudha. Mouse kan jennu kuni allows you to point things on screen. Iskiriinii keenya irra deddeemuudhaan karsarii isheen jennu iskiriinii keenya irra akka isheen deddeemtuudhaaf maawuzii nuti asii harkaan gara mirgaaf bitaatti qabnee tuqnu kun ga'ee mataa isaa qaba jechuudha. Also click on them and move them around. Wanta barbaannu irratti cuqaasuudhaa fi bitaaf mirgatti akka deemsisu kan nu gargaaru maawuzii kanadha jechuudha. Maawuzii kana
gosa lamaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Mana keessan keessatti arguu dandeessu. Maawuziin inni tokko kan funyoo ofirraa qabudha. Maawuziin inni adda biraan immoo kan funyoo hin qabnee fi bifa akka kanaan kan jirtudha. Kunis mallattoo ishee asirratti argitan kana kompiitara keenya irratti galchuudhaan kanaan akka nuti fayyadamnuuf kan nu gargaarudha. Wireless mouse kan jennu ishee kana akka kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Kan sadaffaan iskaanariidha. Input devicein adda biraan iskaanariidha. Scanner is used to convert a hard copy document such as photography to soft copy jechuudha. Fakkeenyaaf dookumentii mana barumsaa keessanii fudhattan akkasiin jalaa hin banne yoo barbaaddan kompiitara keessanitti akkasiniif galuuf kan ittiin sin fayyadamtan karaa biraan iskaanariidha. Meeshaa akka kanaa kan iskaanar jedhamutu jira. Suura barbaachisaa ta'e yookiin waraqaa barbaachisaa ta'e yoo fiddanii jala keessanii iskaan gootanii maalirratti nu agarsiisa deebisee suura sana kompiitara keenya irratti nu agarsiisaa jechuudha. Bifa waraqaadhaan qaamaan qaqqabaa turre sana gara maaliitti jijjiirree gara soft koppiitti jijjiirree jechuudha. Hard koppii isa ture gara soft koppiitti jijjiirree jechuudha. Garaagarummaan hard koppii fi soft koppii, hard koppii kan jennu waraqaa yookiin kan barreeffamaan ba'ee jiru kan qaqqabuu dandeenyu yogguu ta'u, soft koppiin immoo kan akka nuti qaqqabuu osoo hin danda'in iskiriinii kompiitara irratti garuu arguudhaaf ilaaluu dandeenyu jechuudha. Soft koppiin kan nuti jennu. Kan itti aanu touch screenidha. Touch screen input device ta'ee that is a sensitive screen is a pointing device that allows the user to interact with computers by touching it. Akkuma nuti bilbiloota harka keenya gara olitti tuquudhaaf gara gadiitti deebisuuf bitatti dabarsuuf mirgatti dabarsuuf quba keenyaan olii gadi deddeebisnee harka keenyaan fayyadamnu sun maala touch screen jedhama jechuudha. Quba keenyaan iskiriinii bilbila keenya yookiin kompiitara keenya akkasumas taabileetii keenya kan nuti olii gadi deebisnee itti fayyadamnu suni waan sun maal sababa ta'eefdha? Touch screen sababa ta'eefdha jechuudha. Light pen kan jedhu kan itti aanu. Light pen is pointing device in the shape of a pen. Light pen kan jennu gosa iskiriiptoo akka nun kompiitara keenya irratti yookiin moobaayilii keenya irratti barreessuuf nu gargaarudha jechuudha. Yookiin immoo akka iskiriiptootti kompiitara keenya irratti barreessuuf kan nu dandeessudha jechuudha. It can be used to select a menu item or to draw on a monitor screen. Bilbila keenyas ta'e kompiitara keenya gara seetingii isaatti, gara meenuu isaatti, gara bakka barbaadnutti start batanii tuqnee seennee waan barbaadnu function goone barreeffamoota ittiin barreessuu dandeenyaaf wantoota adda addaa akka itti dalagnuuf kan nu dandeessisudha jechuudha. Gosi kobbee fakkaatu kun yookiin light pen kan nuti jennu jechuudha. Input device adda biraa kan nuti ilaallu kaameraadha. Camera is used to capture a photographs and save them into a memory. Fotograafii kaameraa bifa kanaadhaan kaasnee suura sana maal goone isa qabatamaan argaa jirru sana gara bilbila keenya keessa yookiin immoo gara kaameraa keenyaa keessa galchineerra jechuudha. Maal goone wanta outputii ture input goone qabannee jirra jechuudha. Gara moobaayilii keenyaatti qabannee kompiitara keenya kaameraa keenyaatti qabanneerra jechuudha. Kaameraanis gosa inputii adda biraa kompiitara jiran keessa isa tokkodha jechuudha. Kan itti aanu barcode reader. Barcode reader is a pattern made up in different thickness and lines. Gosoota sararawwan adda addaa fi mallattoolee adda addaatiin kan jirudha jechuudha barcode kan jennu kun. The technology allows for quick and error-free data entering into a computer. Barkoodiin dogoggora tokko malee kompiitara keenyatti koodii barbaachisaa ta'e sana haala salphaan akka galchinuuf kan nu dandeessisudha jechuudha. Barcode reader is used to read a barcode. Barcode reader kan jennu kaartooniiwwan adda addaarra diijitaal ID'wwan adda addaarra yookiin immoo ID barattoota yuunivarsiitii adda addaarratti arguu dandeessu. Mallattoo akka kanaan jiru kan suura asii gadii irratti waliin ilaallu kanadha jechuudha. Mallattoo akka kana waraqaawwan adda addaarratti arguu dandeessu. Faayidaa waan hin qabne isinitti fakkaachuu danda'a. Kun koodii lakkoofsaa bakka bu'aa jechuudha. Bifa isaa akkuma ilaaltan inni tokko gurraacha duwwaadha, inni tokko adiidha, inni tokko qal'aadha, inni tokko gurraachaaf adiidha. Warri kun lakkoofsa bakka bu'uu jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkas bakkeetti argitan kana kun 481 jedhee jira as 597 lakkoofsaan bakka bu'uu jechuudha koodiiwwan kun. Lakkoofsi kun yogguu maashinii kanaan iskaanii ta'u
lakkoofsa sirra jiru asirratti argisiisaa jechuudha. Lakkoofsa sirra jiru kana dabalataan as irratti agarsiisaa jechuudha. Kana qofa ilaaluudhaan bifa salphaadhaan barreeffama isa irra keessaa kana qofa ilaaluudhaan sana nu agarsiisuu danda'a jechuudha. Bifa salphaa ta'een iskaanii godhuudhaan adda nuuf baasaa jechuudha. Baarkood riider kan jennu kanadha. Kan itti aanu maayikiroofooniidha. Maayikiroofooniin input divaayisii keessaa tokko ta'ee sagalee keenya it is used to input spoken word as input data or command. Wanta nuti dubbannu maal godhachuudha gara koompitaraatti galchaa jechuudha. Inni kunis gosa input divaayisii jiran keessaa isa adda biraadha. Central processing unit is a brain of computer. Central processing unit kan jennu kun bireenii kompiitaraa yookiin immoo sammuu kompiitaraadha jennee fudhachuu dandeenya. Dalagaawwan artimeetikii, loojikiidhaa fi control opereeshinii ta'an to'ataa jechuudha. Dalagaawwan ciccimoo perform taasisuu danda'a. It's responsible for all functions and process. Dalagaa kamiyyuu nuti kompiitara irratti hojjennu itti gaafatamummaa akka fudhatu central processing unitidha. Innis komponentiiwwan sadii of keessatti qabata. Arithmetic logic unit, control unit and register kan jennudha. Haala kanaan yoo ilaallu input central processing unit kan jennu kun control unit fi logic unit memory of keessatti qabata. Outputiin result inni deebisee nuuf argamsiisudha jechuudha. Input fi output ni qaba. CPU kan jennu kun kanneen kana sadan central processing unit kanneen kana sadan of keessatti qabata. Arithmetic logic unit kan jennu is responsible for performing arithmetic and logic operations. Logic operations comparing data kanneen calculationii addi ida'uu, hir'isuu, baay'isuu, hiruu fi kanneen kana fakkaatan herregawwan ulfaatoo nu dalaguu danda'a. Also used to compare numbers, letters and special character. Kaaraktariiwwan kanneen akka lakkoofsa ta'uu danda'a, qubee ta'uu danda'a, mallattoowwan adda addaa nu wal bukkee qabuudhaan kan nuuf madaaludha jechuudha. Control unitidha kan lammaffaa. Control unit maalidha? The control unit controls direct operations of entire computer. Control unit guutummaa kompiitaraa keessatti faankishinii yookiin dalagaa nuti fayyadamnu kamiyyuu to'ataa jechuudha. Sirnaan dalaguu kompiitara sanaa kan nuuf to'atu yogguu ta'u, register kan jennu register are special and small high speed memory of CPU. Kun immoo used to store temporary results and control information. Information itti fayyadamaa irra akka nu jalaa hin banneef haalaan nuuf to'ataa jechuudha. Yeroodhaaf temporary story godha jechuudha. Yeroodhaaf nuuf kuusaa jechuudha. Registeriin warri kun qaamota CPU sadanidha jechuudha. Arithmetic logic unit, control unit fi registeriin qaamota central processing unit kompiitara sadanidha jechuudha. Output device jalqaba input device maal akka ta'e ilaalleerra. Input device kanneen ta'an keyboardii, mouse, speaker, mic, sorry, not speaker. Jalqaba irratti input device maal akka ta'e bal'inaan ilaalleerra. Input kanneen ta'an kaameraa, mic, keyboardii jennee ilaallee ture. Amma kan ilaallu output kan jennu kompiitara keessaa baasuudhaan deebisanii kan nu agarsiisu yookiin nu dhageessisuu danda'an maalidha? Output device is hardware that allows computer to communicate the result of data processing. Data process ta'e sana gara informationii qabatamaattiin erga ba'ee booda kan nutti argisiisu yookiin nu dhageessisudha jechuudha. Monitarii jechuun iskiriinii kompiitaraadha. Iskiriinii kompiitaraadha monitor kan jennu. Printerii kan lammaffaa printeriin wanta kompiitararraa ajajne sana print gochuudhaan waraqaadhaan nuuf baasaa jechuudha. Waraqaadhaan plotters yookiin meeshaalee maxxansaa baanariiwwan adda addaa irratti barreeffama yookiin suuraawwan barbaannu
kan ittiin baafnuu fi speaker sagalee nuti dhageenyullee outputidha jechuudha. Outputii monitarii, printarii, filootarii fi speakerii jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gabaabinaan haala kanaan outputii monitariin yookiin screen irratti nu agarsiisu arguu dandeenya. Printarii wanta nuti itti galchine haala kanaan print godhee deebisee nu baasa waraqaa irratti kompiitara irraa wanta nuti isa ajajne. Meeshaan maxxansaa barreeffama yoo suura kompiitara irratti arginu bifa baanariidhaan akka kanaan nu baasa, bifa salphaadhaan arganna jechuudha. Speaker sagaleen nuti kompiitara irraa dhageenyu outputidha. Sagaleen nuti dhageenyu outputidha. Sunis speakeriinis gosa outputii keessaa isa tokkodha.